Nageenyi fararri gumsi waaqayyoo iddoo fi haala jirtan hunduma keessatti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa fayyaa keessanii nagaa godhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga nagaa taatan jecha akkasuma mana kanaaf subscribe gochuun maatii ta'aa. Har'a immoo turtii nyaata hojjechuu wajjin qabannaa fasooliyaan hojjedha. Galgala biikaarbooniidhaan ergaan zafazafee bulchee ganama dhiqee bishaan qulqulluudhaan isarra deebi'ee erga dhiqee booda jechuudha gara taanjaraatti naqee piristooniidha jechuudha. Kun kan ittiin dursaa yoo akka kanatti milkeessine yeroos nu qusataa jechuudha. Inni biraa immoo asittis goone gidduutti hojii barbaanne hojjechuu dandeenya. Egaa inni itti erga naqee deebi'ee akka kanatti warufaa kana irraa hin gataa jechuudha. Osoo ittiin qadaadiin dura sababni isaa nu harkaati gurraachessaa akka inni qabneef fakkeessa waan ta'eef oomicha sana ergaa irraa gatee deebisee kinoo akka kanatti qadaadadheentu hin jira. Egaa asitti immoo shunkurtii yeroon qollaa'u yeroon muru waan akka kana isiniin agarsiisne sababni isaa waan ulfaataa miti jedhee uumanii shunkurtii mataa tokkoo fi tuumii fireeshanii jechuudha. Qullubbii adii akka sanitti walitti godhee qimamiiwwan itti godhe immoo baharii erfee soogiddaa ani har'a kan hin hojjedhu lahamee maleedha jechuudha. Foon malee fasooliyaa duwwaa hojjechuuti barbaade. Kanaafuu timaatimiis xiqqoo ittiin godheetiin jira jechuudha. Boodallee ribbii waan fayyadamuu fi waggaa fasooliyaan duratti suni bilchaatee irraa ba'eetiin jira. Irraayyuu buqqiseen jira. Iddoo kanatti baradeestii kana of eeggannoodhaan itti fayyadamuu qabna. Piristooniin kun nama baay'eeti miidhee jira. Kanaafuu yeroo bilchaatee ba'ee biyaansi bishaan qorraa irratti nanneessiniin jira. Ammoo beekurraa isiniin dabarsa. Fasooliyaa kana immoo hundaan hojjedhu akkuma argaa jirtanii kibbeeyyee lamaadha kanaan zafazafee bulche isa keessayyuu gimmaasha yaani tokko na hojjedha tokko immoo nan teechisaa jechuudha. Akkanumatti qullubbii adii fi loomiidhaan namni barbaadu waan jiruuf kun cinaatti akka kanatti irraa naqeetiin jira jechuudha. Kubbaayee tokko nan hojjedha roozaa wajjin kubbaayee tokko akka kanatti. Egaa kan hin fayyadame kun ribbii isaa kana jechuudha. Maankaa tokko qofaadha kan inni fayyadamu. Maankaa isa guddaa sana garuu harka tokkoon kaameraa qabee waan jiruuf seeran baasu sana mijatuu didee malee maankaadhuma takkaadha kan inni fayyadame. Akkasuma immoo zayituunii wajjiniin jechuudha. Isa kana jechuudha zayituunii wajjin ergaa walitti godhamee boodatti godhee akkamitti fasooliyaanii laamee malee yookiin foon malee akkamitti hojjetama jettanii gaaffii isinitti ta'uunsaa hin oolu. Garuu xiqqoo nama akkasitti barbaade jira jechuudha. Anu yeroo jalqabaaf hin hojjedhe jechuun wanta kaanirraa adda ta'ee miti. Foonumti keessaa dhabamuu isaati malee qimamiiwwan barbaachisus kan wajjin itti fayyadamee akkasuma immoo cinaadhaanis kunoo akka kanatti ergaa inni wal fudhatee booda itti godhadheen jira. Zayituunii itti godhee waanzawee daqiiqaa 5 caala hin tursiisu abiddarra jechuudha. Gaarii miti zayituunii tursiisuun jedhanii yaa hajajamaatiiti waan ta'eef jechuudha. Akka kanatti amma geeraa cinaadhaan immoo roozaa hojjedha. Roozaa waan addaa miti yaa jalqabuma isaasin agarsiisuuf malee roozaa fi shaayiriyyeedha. Asitti zibdee itti godheen jira. Akkasumas immoo harka tokkoof nama mijatuu didee malee zayitii illee itti godheen jira jechuudha xiqqoo. Egaa akka kanatti inni immoo wal fudhatee zibdeen illee naa baqee booda shaayiriyyee qopheeffadheen jira waan ta'eef shaayiriyyeen itti godha. Egaa inni baqee jechuudha. Jesse roozaa hangadhumaa miti bishaanitti naqee jennaan ani waan inni maassallee bakka viidiyoon koollee baay'ee dheeratee edit gochuu irratti baay'ee na rakkisee ture. Kanaaf keessa mumbura akka kanatti godhee shaayiriyyeetti naqadheen jira. Yeroo erga inni immoo gara mariitti dhufe yookiin immoo erga inni gara bilchaachuutti dhufe roozaa dhiqee qopheeffadhe waan jiruuf isatti godhee bishaanitti naqee jennaan bakka viidiyoon koo gabaabu nan gannan baay'ee na rakkiseera dhugaa viidiyoo kana edit gochuu isaa baay'ee natti hin jedhe waan ta'eef kun roozaa akka kanatti dhiqee itti naqeetiin jira.
dura namaa salaana so bishaan itti naqin duraadhaa xiqqoo ishillee qadaadee kanan teechisu achiiti kanatti kanan godhe kaa soogiddaadha. Soogiddaa fi zibdee shaayii ruuza jechuudha. Mee akka kanatti hojjettu laahmee malee jechuudha, nyaata laahmee malee itti fayyadamaa gaariidha, jireenya guddiidha waan ta'eef. Egaa akkana soogiddaa itti godhadheen jira. Tiimni isaa waan beekuuf tilmaamaan itti godhe wayimaan kadhaa waan itti godhe miti akkasumatti jechuudha. Ittiin baay'atu sodaatina ittisin immoo hin baay'anne ergaa viidiyoo waraabamee tureera. Har'a editishiniif godhee malee jechuudha. Egaa akka kanattiin amma salee maal jedhee booda cinaadhaan immoo bishaan ho'ifadhee qopheeffadheen jira. Bishaan itti ho'ifadhe sanatti naqee achi booda bakka gara dhumaatti fidee jechuudha. asirratti please subscribe gochuun maatii ta'aa walaa jabeessinuu wal bukkee dhaabannu wanta gatii nama gaafachiisu miti wayi wanta fagoo deemanii fidan miti jechuudha. Subscribe namaaf gochuun like share waliif gochuuti qabnaa wal jajjabeessuu qabnaan isiniin jedha. Guddaa galatooma turtii waliin qabaannee fi amma yeroo walitti deebinutti nagaa